Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunarroonni amantii biroos jira jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Anaga alhamdulillah akkam jirtan isin jedha har'ami waa lama qabadhee isin dhufe. Inni tokkoffaan gaafii na gaafatame kan isin deebisuuf hin dhufe. Inni lammaffaan immoo akka gorsaatitti ta'e waan qabadhee dhufetu jira. Viidiyoo kan haga dhumaa dhaggeeffachuudhaan warri sabiskiraayib gootanii maatiin ta'in immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'an isin jedha. Akkasumallee warri maatii taatanii hordofaa jirtan chaanaala kana laayik godhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Ijoolleen kun immoo warroonni gaafii qabdan viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaati. Deebii argachuu dandeessan isin jedha. Na obboleettii kiyya kanatu maal jedhee waggaa lama kontiraata fixeetiniin haga ji'a sadii waggaa lamarratti haga ji'a sadii hojjettutti siif hin daballu naan jedhani jettee kontiraata eega fixanii booda dirqama qarshii namaa dabaluuni. Isiin immoo waggaa lama fixee ergan dhufee garuu waggaa lamarra ji'a sadii hojjettu malee siif hin daballu naan jedhanii akkamii na zullumaa jiranii na sobaa jiranii yeroo baay'ee hin sobanii kan jetteedha obboleettiin keenya kuni. Yeroo baay'ee jechuudha isaan maasitan jalqaba jechuudha ijoolleen keenya waan isin beekuu qabdan jalqaba gizee biyyaa dhuftan namni kamuyyuu gizee biyyaa bahu fiizaa wayii ni qaba. Isin egalee gizee biyyaa dhuftan haga ji'a lamaa ta'ee akkas hin jira jechuudha haga ji'a lamaa. Achi booda immoo warri isin fudhatu sun ji'a lamaan booda gara maqaa ofiititti gaafa deebisan gaafatti si fudhatan jechuudha. Gara maqaa ofiititti gaafa deebisan achi booda rakkoon qabu jechuudha. Gizee barbaadan hojjechuu danda'an. Haga ji'a shaniifaa hojjechii teessisanii haga ji'a shaniifaa turanii warra hojjetan faatu jira jechuudha. Isin egalee kanaaf ijoolleen keenya isin immoo guyyaa mana seentanirraa yoo lakkaayettanii fi guyyaa waraqaan isin hojjetamu garagara jechuudha. Ji'a lama ji'a sadii haga ji'a shanillee wal dursuu ta'a jechuudha. Isin guyyaa mana seentanirraa lakkaayettanii garuu immoo isaan immoo ji'a lama booda yookaan ji'a sadii booda ji'a afur booda ji'a shan booda hojjechuu danda'an. Maaliif gara maqaa ofiititti deebisanii booda gizee barbaadan waraqaa hojjechuu danda'an jechuudha. Qaraamaa isaan irratti hin qoxxoru qixaatii isaan irratti hin qoxxoru waan ta'eef. Kanaaf jechuudha yeroo sanitti isaan guyyaan isaan lakkaatan immoo akka keessan guyyaa isin mana isaanii seentan sanirraa odoo hin taane guyyaan isaan lakkaayan guyyaa waraqata keessii hojjetanii guyyaa kana waraqaan kun guyyaa kana hojjetame guyyaa kana dhumaa san qofa laalan jechuudha isaan. Garuu ijoolleen keenya immoo isin guyyaa hojii eegaltan sanirraa haga waggaa lamaa lakkaayattanii jiini haganaa maaliif tirfii ta'ee jettanii akkasitti lakkaatan jechuudha. Yeroo baay'ee kanaaf akkas ta'an isin jedha ijoolleen keenya warri hin beekne irraa hubattan jedheetiin yaada. Kanaaf saniif akkanasiin jechuu danda'an isin jedha obboleettii kiyya ati haati gaafii jechuudha. Ati guyyaa mana san seenterraa lakkaayettee amma waggaa lama xumurtee jirta. Garuu isaan immoo guyyaa waraqata si hojjetanirraa ati waggaa lama hin xumurre jechuudha. Ji'a sadiitu hafa ta'a jechuudha waraqatni keessun dhumachuuf gara haaromutitti deemuuf. Kanaaf isaan waraqata san laalan ID keessan laalan jechuudha. Akkasitti hubadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf akka biraammoo jechuudha akka gaafiititti jechuudha akka gorsaatitti sunni isin himuu jiraate madaami tokkotu maannaa jedhee ani gargaartuuti yookaan hojjettuutiyyaa baay'een jaaladhaani garuu isiin hojii hin hojjetti garuu amala hin qabdu jettee hojii hin hojjetti garuu amala hin qabdu naa jettee obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha. Kanan duras isin gorseetiin jira. Maal jetti yeroo ani itti dubbadhu yeroo awwaa gaafadhu fuulanarraa zoorteeti deebii naa deebistii jetti. Yoon gaafii gaafadhu lukaan deemaati deebii naa deebistii. Yeroo tokko deebimasii naa deebiste sanuyyuu yeroo hin dhageenyetu jira ani. Isiin garuu si deebisee jira naa jetti. Maaliifi amala tuffii ta'ee naaf hin galle jettee obboleeyyan kee yeroo baay'ee jechuudha. Yoo isaan gaafii isin gaafatan dhaabadhaatii deebisaa fi biraa deemaa malee duwidaan itti garagaltanii lukaan deemaa fuulaan irraa garagaltanii yeroo deebistaniif waan isaan isin gaafatan san akka waan qubna garii wayititti akka waan hin lakkoofneetitti ilaalan jechuudha isaan. Waan isaan isin dubbatan san akka waan tuffataniititti akka waan hin fayyadne wayii ta'eetitti
akka waan ati fudhatteetitti si taazzaban jechuudha. Kanaaf maalooyyuu haa ta'u fakkeenyaaf yoo isii waan akkanaa gootee yoo siin jette hojii wayii godhe ka jettu yoo ta'e jedhaan yoo fuula karra zoortu ta'e isiin sun immoo maal gooti na gaafatte anuu hin beekaa ofiin nun hojjedhaa gaafii kana maaf naa dhiyeessitee akka waan ati gaafii isiis gaafatte san jibbiinsaaf yookaan didiinsaaf duwidatti kenniteetitti ilaalan jechuudha isaan. Yeroo baay'ee waan akkasii san hin godhinaan isiniin jedha. Ammas inni lammaffaa yookaan isiin osoo kifilii jirtu isin yaamtee kifilii isii keessaa yookaan bakki hin qulqulloofne jira ta'e isii yoo miira keessa seentee yookaan aartee isiniin kan loltu yoo ta'e isin immoo yeroo sanitti isinis aartanii miira keessa seentanii gadi baatanii balbala gootanii iyyisiistanii yeroo gaccuftan san of eeggadhaan isin jedha. Ijoollee baay'eedha waan akkasii amala akkasii fa'aa qabdinaan jettee obboleettiin keenya kun yoo kifilitti waamee waa itti dubbadhu balbala humnaan cufti. Maaliif humna isii aaruu isiin irratti agarsiisti jetti jechuudha. Obboleeyyiin kee waan akkana aaruu of eeggadhaa ussa waan fedhe yoo ta'u aariis yoo ta'e isaan ofitti akkuma argitan balbala darbitanii cufuu waan isaan isiniin jedhan san aarii san bakka haga isii dha'uu dadhabde san akka waan balbala san darbiteetitti fudhatan isaan isinii galee aarii san